Ni buqqaasanii maaliifi riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreeffa jiruudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaaniitiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaati. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessa. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'e mootummaanis waggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baatee akka qaabtuu weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaasiitis sanitti irra dabarraa ka doktor Ammatteeti. Gara ta'u ulfaadhu xiyyatti bakka uummata Arsii kana Harargee kana waan murtii guutuu hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhaggeeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggaatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'an nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka Arsii ka Seeruu Abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 hubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan itti ijaaru hin jiru kun birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii taroollee gaafa uummanni keenya Harargee buqqa'e lotorii uummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een uummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettaati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaan Sagaleen kee hin dhagahamu. Sagaleen hin jiru? Tisiqitee afaan sadaffaa. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma Seeruu Abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Goobbaa ganda qonnaan bulaa Riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasofnee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatuun uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisanii hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jala naqanii ji'a 1 dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan, riratti hafan, horiidhaan achitti hafan, daa'imman isaanii harkaa beelotee ammallee kan gongoman naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu tuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaasee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warniingii itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru
warra keessattuu warra weegee harannaa gara naannoo Adaabaa asiin hanga Ossa'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u ummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii buqqa'an buqqa'an ummata naannoo kanaati atliist taasisu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'ee fi jira gatan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badheessan? Ummata kana yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqa'an jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badheetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee eegaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point arsiidha. Yeroo Wallagga ture shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee eegaa shawaa bahaa shawaa kibba lixaa Sooddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seerota tokko gochuun takka ganda sanda tokko gochuun maanijimantiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Waan jiraatu waan yeroodhaaf nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaalatu maaliif laal wanni ta'ee baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira, Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessaa akka buqqa'e Oromoonis buqqa'ee hin deebiin Amaaras hin deebiin. Naannoo adda addaatti. Atiin Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti kan buqqa'ee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee bakka biyya Keeniyaatti maddiidama tursiisuu hin dandeenye. Kan irratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keesii ispeesifiik ta'e qabaadha amma waan bareedaa amma arginu isin hima. Amma murtii guutuu dhimma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keesii tokko ispeesifiik godheetti deemu jira. Gurmaan kun immoo godhiin kun yeroo hunda gaafa bilbila naa bilbiluus gaafa feesbuuk katabuus gaafa hunda dibbiiriiraan jira jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'uu jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif godni abbaa keessii rufuuf kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi hiriiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu qabu manni hiriiraa. Manni hiriiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhame irraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni hiriiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni argatanii gaafa isheen xoosu raafuu nyaachuu jiru. Aananiin jiraata, dhalaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diishoo kanatti bosona miidhuun ni mul'ata. Gama hiriiraatti hin jiru. It's not fair haalli creation. San waa yaajaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gadi argata. Uummata baddaa gammoojjii miti baddaa gammoojjii beekna. Namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessatti uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee tuufaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qopho'ite hoo. Kaabinee walii hirtee isaanii shira hammaatu uummata hiriira irra dalagan. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte.
Doktor maal kaasaa ture isa reeffa ni naafta akkana. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisoo tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazillee jidduu qaamallee dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isin ra'ayi. Ayo kalau mereka hinafa mali shoferni miskini shoferra badde sarra jima feedu so ada mangain hinalakani na jefamu jechu to abi tina fuda maafiyan wal jaarte miskina ite cafaite mallaka banki isa keessa naannefachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Refu gaafii tokko gaafatee ture Monteguuto siniin baasa viidiyoo sana wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jaanii haasa'u jira laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaa akka durii Oral sinergitu. Drone Allah lu jiran tak lafa busu dandeessi. Mukaafna namni raadheetu danda'a. Osoo isaan laalan itti dhiisan. Maalifin nammatti gadi limni nageenya namoota ergeetti jechaan ni godha. Shakkii turee namni dura amma yeroo gara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni buufata irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jee iyyuu nu laallatu jedhani. Asin gara salaa kanas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dhuunfaan waan waraana guddaa barbaachisu diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolan. Akka xumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Surveillance and attack. Milalti live sigarsiisti waan ta'u jiru. Dhugaas nimu haraan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi surveillance drooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisuu jira. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira. Garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu waa'ee saamamuu kanaan busy ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreef ta'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion mallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun Abiyyitti hinaafuudha rabbii jaalatti. Wajjin dalaguu kan jedhu waan kan beekanii waa hedduudha. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hayi nama jeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatti nama jaaranitti ni naafa. Uummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jedhama. Sadii miti. Ankalee isaas ijoollummaan qabsoo dara seene. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhuftetu ija kiyya duratti waan hin argetu qabsoo dara seene.
saamicha naannoo keenyatti gabaree keenyatti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee keenyarratti simbal jedhanii dhugaa nama mana hidhaa keessatti gabaree kana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jaljilu bira astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansanta qabsoon na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture rogaa amas sadii dhiisee seenee jiraachuu ture. Hammaataa deemnaan siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhanitu na deebisee. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaanni maal jechuudha federaalizimii isin kan jette federaalizimii isin nuun kan jedhamu nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee jiru. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadha. Kanaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa ofirratti hoo wanta akka sararanii daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chiriisamaa jedhamu. Kagaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjii irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alaabaa shawaan jedhamu fidanii dhufan uummanni didee qabsaa'ee tokkummaa isaa agarsiisee alaabaa ishee irraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo hatee bifnuuf taate malee jarri kun ammallee lukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin ilaali. Garuu isiniitu isin jechuun jabara ustaazotaan isa koreen 17 bakka dhaqee achi keessa qabata. Jummaa waltajjii mormiitti jijjiirameetu akka dhufu hadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma mootummaa kana booda wanni nama deebisu illee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif danda'e. Yaalan dhugaa wanni gochuudha. Wanni isaan jedhanii ni beeku. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii ta'e. Wanni hin taane garuu sultiin. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa barkaraa saamsa karoonni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira barkaraa baddeessa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa ittiin sanillee itti dhufuun oolan halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo haaqaawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laata. Isiifuu karaa sana deemuun du'a beek. Asuusuu ari'aa. Uummata kanaaf dubbachuuni laala. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoon garuu immoo boona mana jeesin hajjeesu irraa dhoorki saamichi amma godhamu kunoo ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayxitee tana haqa namatti hin dabrin namaan jechuun kun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana gata. Oke, monitornya mana? Galatoma ulfadha. Nama mbusina seera maleedha. Galatoma itti fufa. Okay. Galatoma ulfadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii kee jiratti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma hinumaan dooktarii keessaan kan biyya chaayinatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as abbatu uffaata jedhanii asumaan promoot godhanna dooktarummaan biyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoomaa ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoomaa asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatiin itti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa galiituu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hundaa abbaa oromoo hundaa abbaa oromoof oromiyaa fooloo godhaa miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa namoota carraa hin argatiin keessaa Oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kennaa
in dheeratina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu. Galatooma alfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naaf nu keetii fi akkasumas salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh haaji jechaani. Ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatti hojii wal qabatu kan gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira. Furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka ta'etti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufu. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira. Uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaati. Gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Kaijak sudah bifne oro itti ansi namoonni yaada kannate sanifin gabbu'e nama jalaayi namoonni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa oroon itti hafufu walirratti deebisa orro tifuf warri carraa kana nuuf kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu feeti hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Namoonni gaafii kiyya seena gaafii agaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagamaasni. Eesin dhagahi. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko kana yeroo hedduu hayyoota keenyallee gargar baasee jira jedhee ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaran Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi jedhee warri akkasitti amanuu warra lakkoofsaan dhibaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naadde deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame
gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan. Ilaalchi ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maali? Ijoollee tana itti amananii rakkoon keenya qawwee malee furamu jedhanii itti jiranii. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuu ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbate qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirratti dhumata jettee jirta. Akkuma jette isaan siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne ta'a. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirrallee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii horii dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixatee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka tokko osuma waan furamuu osoo danda'u balleessan jira. Waan hin qabatamaan beekamu gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii halaqa qaba referendamii ni beekna. Booda bara qabsoo qeerroo sun qabsoo qeerroo kan ittiin dhaabsine jedhanii uummata wal tuqsiisa. So sagantaa karoora lama tarsiimoo isteeppii lamaatiin itti seenne waan sana dhugaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jiru diploomaa piroojeekti baafnee kan deemu jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessanii olta nama karaa jirtu tana. Maali gaa? Dooba? Nama doobaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na awaashina. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti yaa. Moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jira. Hanga konfiizyina godhanitti gaafa tokko waan ta'e hin hima. Gosa lama dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoftu afaan Somaalee haasofti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasofti. Gara baabbilee kanaan se'a. Manni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadanii. So garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goonee dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana waggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif bara hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keessa Somaaleetiis. Namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa piroojeektii
gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu kan mutaan ololchiisu jechuudha. Kanaaf piroojektota gurguddaa godhu Itoophiyaan waggaa dizaayin gootu nama beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kana fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhu kana bakka biraan jiru warra. Naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Moyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana harma jiddu ka waraanni gannatamee deemu. Gara bishaanis gumuraanni achi deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentralaayiz godhu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni waggaa jaaran akkasii dizaayin godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takka itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee waa keessa jiru bar baay'inni isaa xiqqaa seera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru Harargee bahaa qofa. Bajanni Harargee bahaatiif ramadamu kabishoftuu waan caalatti fakkaatu bishoftuu naannoo sana. Kontribuushinni garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaadee karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana hin qabama. You can't believe it waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsiin lixaa fagoo jiru, magaalonni garuu hin kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan dargiitiif mootummaan yaadee rural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaa magaalaadhaa taate. Mootummaa magaalaatii fi mootummaa haayiweedha. Risoorsiin uummata diyyattu kanaaf uummatumtu keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe keessatti immoo buna Harar jedhamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasi. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sani. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf ikonomik moodel Itoophiyaadhaa riidizaayin godhamuudha qaba. Ikonomik zoon irratti keessattuu ikonomiin lixa bahaa akka intigireet ta'e waliin ka'utti. Fakkeenyaaf ikonomiin Harargee fi Baalee Bahaatiif Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Itoophiyaa Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin tanamaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propos goone Mooyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu waggaa laaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa hidha. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yookaan kutaate. Saawudii biyyoonni Arabaa hundoonni hin fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran. Instead of Moyyeelee. Moyyeelee iddoon ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin ce'ee ka gamana jirus ka Somaaleetiis ka gamaa gamana jirus koonsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Soomalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin naqu irra deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifam waan hin jirre irratti bar maarra walloltanii jeeni bar Baalee dhaqee waan akka hin jiru bishaan hin jiru waan akka hin jiru. Dachirra wallolchiisan. Wallolchiisuu cina mannaa osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan sirrii qoo qabu beekan tun waan
fashalsaa siin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa isa. Sirriitti illee dheeresse 2006 akkasiin isaa 2008 osoo Obaamaan aangootti dhufin naannoo san duratti walga'iin tokko Stanford University turte. Walga'iin warri Itoophiyaatti warri biyya adda addaa dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaalessummaan dhufuu jira jedhan. Sabuu jarri kun biyyumaan itti dhaltee keessa qoree deemee qoree miila na jiraa turtee bishingaa nyaadhee waan itti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodonni sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashunnee ni jirti ni beena keessa guddanne. Sanbee dabaree nama ol ajjeesu warra agarreen. Nama amantii biraas ajjeesu agarreen. Nama muka qawwee hidhatee deemu. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeemu takkaan agarre. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni ilaala. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan alaala. Maafiyaan booraan eeggan tokko jaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha mooyyaalerraa hanga yaabeellootti keellaa meeqaa jira. Bikka biraa keellaan akkasii jiraan jiru. What is the game? Maali namni hayi mooyyaalerraa fidatee namni yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bikka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu qaxara hin qaratamtu bee. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Al-Shabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni mukaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis experti number 1 yeroo ammaa fayyadamanii gaafate. Ofiyyaa sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti yaani qorannaatiin agartee jennaan kijibaa kunii naan jee olola mootummaa qofarraa hin dhagee malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiisoo takkaa jira kadhannati yaani walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan beekne kanuma dhaqanii darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jaanii Al-Shabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuun qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa kana hafe waan mootummaa dhohitee fi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambisee Al-Shabaab Itoophiyaa akkan seene. Itoophiyaa akkan seene. Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akkan seene. Naannoo biraas akkan seene. Maaliif? Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun ta'e siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan moobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Al-Shabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Soomalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalism qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin godhamne jechuun ammas qabatamaatti arrafa amma makalaakiyaan bordoddeedha yaani bordoddee irratti Al-Shabaab qabamee jira. Hoggaan adda baafatu jarri musliimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira xaxu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbii laaqqatu. Keessa dhalan uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Al-Shabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra tuulamaati salaaleedha. Abbaan kiyya arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti iituu fi nooleedha. Arsii bataskaana fidee kajaare balabbaatota arsii ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi salaalee goorgis qabna nuti immoo warra keenya diimaa goorgis warra keenya ijaare hoggaa ijaaran arsiif salaalee waliin baatee ijaarte har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsa masgiidas akkasuma kun kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara jedhaniin
Muslim har kama wala gad sun rajala na mollo ra bukaya tile. Amar yani amar. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraan fachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekatin rafadde. Beekaa irraan fatte. Ayyee. Amma fidan kanas kanaatti hin deeman jiran. Malli jumaa tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana sanii ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee ijoolojii. Gaafii takka gaafatanii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu warra furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikaalii deebii argatee jira gaafiin ammatti kaafte san. Wannuma hayyootuma xixiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo hinuus garriitti nurraa fottoo qanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii finfinnee tanaa falli jiru irraa fottoo quudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaase Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateera mallas sun afoo furmaanni irraa fottooqume 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Lama jettanii. Lameen hunda leenye. Warri Eertiraa fottooqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'ee nyaataman. Jarri keenyaas dhufaniiti beektaa mootummaan abituuni diqaalaa dholetti. Yaada ilaalcha diqaalaa ta'e qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra Wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara Wayyaaneetitti ummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan bal'aan qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo wanatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a working contradiction. Wanni umma Itoophiyaa jeequmsa keessa seensa kanaa. So warri Eertiraatii fottooqanii furmaata hin finne. Warri Tigraay olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri Wayyaaneen guddistees isa irraa kooppii godhanii Amaara irraa waan laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So addeen maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biyyi Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding scene. Reefu jedhetti himee jira. Parsantii 70-80 haa ta'u diinagdeen biyyattii Finfinnee naannoo sanii. Kanaaf Eertiraa asmaa irraa fottooytus siyaasaan irraa fottooyti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naafaa baafatan mallasii waliin seenanii jechuudha. Warri Wayyaanees olaantummaa godhan jedhanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimookiraasii gad dhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimookiraasiitiin buluutu gaarii yaada jedhuun qaba. Ijoollee bosonaa tana gaggabaabsee ni deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa kun jiru ta'e akka namni jiru shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen tun qabsaa'ota yeroo dheeraa turteedha. Ijoolleen tun eenyu fa'aa beektanii? Ijoollee bara Wayyaanee amma 15 meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha qabsoo seentee hidhaa turte hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallalu. Ijoolleen ni beeknaa bara mucaan amma bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun
nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan harsadii hogganu kun gurbaan gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan sabaa jedhamu kunis kan arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamu kun isaan jalatti ijoollee jiru kun. So wanni yeroo kun shiftaadha maal jedhama waa lama hin qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii dongora guddaa qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu fa'aa ni garta. Mala kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo walleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu sana waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen ture akka namni jirutti duriyyee gad yaatee kan jiru sana furadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsii bulaa ittiin bitatanii barreeffatan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana gimboo sabaat qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsii bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma anuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe kan biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture. Ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppiyoon kaleessa manaa isaan baaftee irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deemte. Eertiraa dhuftee caakka deemte. Ijoolleen takka takka ni bineensomtee ganamuu darraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf kan yaadan taate uummata sibiilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiibis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaalle. Amma yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finnee, Noorwee finnee, Keeniyaa finnee, Igaad finnee, UN finneeti maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaadhaas. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojii tajaajilarra chirchaaroodhaan sanyii fa'aa bituu qabna jedhaniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. Baay'ee amma TPLF akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuu qaba. Harki micciiramuu qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uu qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daareet godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Achiirraan ta TikTok itti dabartu. Amma lammaan isin yaadee bisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni yoo taate sun kara tokko. By the way,
Waan afaan itti meesinitti mujjira. Afaan kallattii waan itti. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoo fi Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Salisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf tajaajilu taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojii ta'ee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaa. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barruusuudhaaf hin dadhabe. Roon miidhaa uummata dhaga'uun na dadhabsiifnaan itti deebi. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya uummata kiyyaatti jiraachuu ture Keenyaatti. And I love that country. Kan inni deebisee keep olis seenee tabira seenee foonii jechuudha. Kanaaf an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootiif yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Kadhalootaa hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma saddeetan kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsoo hine roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kabileen qenda keessa nama nurraa fidde. Wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkadaan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru, manguddoon hin jiru, abbaan qabeenyaa hin jiru, qeesiin lubbuu qabu hin jiru. Dhabamsiisanii jiran. Shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti. Shawaa ba'aa kana amma deeggarda gadaa tuulamaa takka ni maxxansaa turre gargardanii. Manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii guguddoo meeqaa dhahaa ta'e beeku. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaa tuggara itti rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu hixeen. Wanni nu keessa ture ijoolleen hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu. Biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa dheetee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoolleen magaalaa keessa deemtee waa haasoo itti nu galaaltan. Machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikooloojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikooloojii isaa. Osoo wal arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asoo baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta riichaanaliin enerjii isaanii riichaanal godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamma dooktorii fi sheetichifaa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara dura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namu 91 leencoo lataa 91 soojoo ammatti diigama. Oromoon tu jireessente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanne Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyii malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dheettee Minnesota kana keessa Oromoon faayidaa qabdu Oromoon waliin taatu Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti Arsiin gosa adda addaatti Wallaggaan maal kan ture suutuma waan irratti ta'uu baannaan kalee isaa jenneeti qophii afran kalloo qophii alibirraa qophii sochii bacaa tuulamaa tabaalee osoo jennu muuziqaa hacaaluu faayii dhufanii wargaa suuta dubarlee Oromoo wal'aanee wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf amma caba hamaa keessa seene Oromoo gosa darbe kana amma suuta deemsu jira suuta wal'aanaa deemaa jira jechuudha ni wal'aanaa ijoollee gosa qofa hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf
hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabne warri biyya keessaatti si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufi jaal ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhume beekaa barbaadeetiin si dhabe. Ayyee ulfaadhaa galatooma jawaalatis ulfaadhuu galatooma ni jiddiitti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan immoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti daandii mooraan Oromoo maaliif itti tuubu? Abaawonis, Kaafaa'onis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalan. Maaliif itti didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteerta irra hin deebi'u. Gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan boo Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirreedawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisan. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennisinidha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisaniidha. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera oomisha hin qabu hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa arti ijoolleen haadha abbaan qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasa abbaa fedhe ajjeesa mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoomii ulfaadha. Okay, galatoomii ibsa. Galatoomii ulfaadhu naannoo keenya akkasuma jawaar carraa kanaa kennitanii gaafii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatoomii ulfaadha. Gaafii haga takka lama sadii takkan qaba. Gaafiin taan takara keessatiin warra biyya bulchuu irratti dhuftee
Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan uffannitu inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafi mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalli hin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lammaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeessa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaafin tiyya tana sadeeni carraa walii kanneen wal jalaa osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoon ulfaadhu jawwee. Aye galatooma I think deebisu na fakkaata. Markaan ni bu'e. Okay deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsa. Ce'umsi waan karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre turi. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reeru jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadiinagdee wal qabatu kun namoonni oromtichi fi oromtitti akka dhuunfaatti dur oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma oromtichi akka mataatitti mata mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa wajjau irratti kan socho'aa jirru mooraa isaa deema. Akkuma reefu hin jee ijaarame xiqqaa jira lafa isaa wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan isa kaasee inni gaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Kiliir godha amma. Babargaafataa ture namoonni adda addaa fi jaarmanii adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka adda ba'uu qabdi. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qaba warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana fufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafuufu lakki Oromoon kan qabsoo kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi. Ooyiruu irratti dalagattee saamamuun qabdu haja'u bakka lamatti adda bahee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda bahu waliin haasa'in nama jijjiiraata. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahuu qabu. Warri qabsoo irra jiru jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Senti amma duras akkanumatti gargaarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashaalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa akka Oromoo qofa osoo hin ta'in gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haati jiru ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafailee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'anii dhufan. Deebi'anii dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata galmeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan nagisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaa dura qabatan maqaa xahaaraa jechuudha. Maqaan nagisaa kan jechaadha kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa jama jira san keessa bakka akkatiin fayyadamee jira jechuudha. Bar wanni hangammaa waan isaan godhan keessa isinii baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisaa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture. Warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaluu wal ba'uudhaaf mootummaan galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaacee katti bakamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaaf wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa godhatte araarsaa jechuun nama mujrima gara jabeessa
Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kaa. Guyyaa xinqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrasinan ijoollee ama 14 shukutii danda'e ajjeesse. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jalaa ajjeesse. Nama rabbiinuu barsiisuu danda'e jechuudha. Mucaan amma mamoota isinii gurbaan nama burraaruu irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhe amma immoo burraayyuutti kan hin lakkaa'in 57 irraan ga'e kan inni gafaasatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratin jechuudha. So warri wayyaana keessa muuxannoo kana hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsiisu tokko Bilisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa tuttanaa jira. Ka abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko garuu abaaboo keessatti namni tokko isin hidheef deebitee hijaa sana uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shiishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kan fiisineeti abaaboo yoo dhufte nuuf itti dabarsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekiriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii itti fayyadamanii poolisii wardiyaa isaa irratti isaanii dhaqee ajjaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechaa turan. Kuna adiidamee yoo booda eegalolli Tigraay qabbanaa itti qohaara galfatan booda hiriyoota warra Tigiroota Tiillolan san maallaqa meeqatan. Abbootii qabeenyaa jeneraaloota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saaman mucaan gabaabaan tokko. Kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawuntiin amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggaragalfatan tokko. Oromoo garagalaniiti dura uummata wallaggaati. Waan isaan bar uummanni wallaggaa kun Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuun barbaadu uummata wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan wallagga taanaan amboon dabartaan qeeraa fi ta'a jechuun burraayyuu. Sambooda naggaadee kana wal ga'uun isan booda shawaa keessa ganda barat kana nyaatan bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftuutti amma aangoo fi amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsoo hiite dibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanii waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamu achirraa nama ajjeesu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontotu turte. Hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabuu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. Osoo bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame kan jiru. Wallagga keessa Amaari ka dur jijjiiru jira. Ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiiti. Wala kun dachiinsa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san walloo irraa bakka adda addaati irraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifama. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidaantii ta'e Harargee irraa namni qubsiifama. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkaataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaara godhan. Lafarraa duwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaa godhan. Lama Amaara kan dallansiisanii maal jedhanii dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhaadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jedhanii. Dhiirtii Amaara dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee
lola seenan. Sambooda hoggaa lolli Tigraay dhumee bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa waliin gimjettu. Amaarumee dhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinan tokko tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakaan humna dhukaasa jallisee ijoollee irratti meeshaa guddaa. Dishqaan kanaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'itii agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraa hin qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jedhe hanga muradheetii fudhatan jenne rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu mijammara kan jiru. Gaafii sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisanii ummata nagaa wajjiyyuu adda baasanii gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jedhamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira Amaara dha'u jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaara dha'u dhaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti himaa jira. Ati ta'uu ni dhabdee intalli giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaashii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga onni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaada. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosuu barbaada ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jaan. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu namni qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaadu. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti gaafan baardaa dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargaggoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kun Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Midhaan damboo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaala Ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, jeneraal Kamaal Galchuu, jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaa irra Ramadaan. Diizaastar wanni dhufuu fidanii beeku. Amaarra eenyu Ramadaan? Asaaminoo Ramadaan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo sila akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqanaaf lammaan jiranitti. Gaafsan siyaasan beektu. Asaaminoo waggaa waraana kana leenjisuuf 1.8 biliyoon. Takka takkaan beekan turan. Hoggaa hogganoonni Amaaraa sun wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraa deeman. Ijoolleen sun daandii keessa waan dhufteef wanni hundi waan modernitiidhaan hojjetamu fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guutuu hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattaniin waan TV fi faanaan yeroo sanaa isaa kun waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuu keessatti wallagge shaanee. Tigreen guutuutti juunta. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallattoo ni deebifne jedhanii. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiisne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kan buusu alaala. Danfisanii
waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii lola Tigraay si wanni irraa deemte kana shorootti irraa deemte kana milishaa amaaraa 70,000tu keessa ramiin ta'ee ijoollee kilaa 100 hidhachiisan abuura bijaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiigni sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namtuma kalee diina jetteen ati waliin hammatta inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraaloonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaanna jedhan. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu bika careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, saboota suuta gara kaanii deema. Confidence kennuudha. This political management. Isaan garuu security material. Maal qaban? Dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa kuma dhibbatti kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa qofaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qaba. Sodaadha warri kaaba Oromoo sodaadha waan namni hundi akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifa deeman hin taadhaan Oromoo fi billeeniti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraafis sodaadha. Oromoofis sodaadha. Olaanoo saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu hajannuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif ni beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabame isin haa godhu yaa baabuu barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti agarsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira eebdala hin sun. Naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyatuma tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaa. Mootummaan hoo ka godhuu danda'a. San mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaan. Firoomsee jiru already. Ankadiin jechuu jiru. Hoggansi siyaasaa kan Amaaraa kan Tigree kan Oromoo kasoo malee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoo qo'atte akka kufisu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa ut goone? Maaliif Tigraay tiriishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankii taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiitii bara. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaan tan isin irraa furan kajjeettaniif gumaa isin gaafan ganda keessan isin jalan dhufu denneetii bar bilaashitti qulfiin itti kannan jala dhaqe. So furmaanni amma barbaachisu maaliif amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jira. Oromiyaa akka waalaa jira baadiyyaan. Kana akkasin ilaallu gaafiin darraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaasanii isin eegita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jira. Fakkeenya kaati kaaftee. Magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaa isin godha baay'ee waliin. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda gama kalaqaan deeme qabalee sun ramiin taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaan wanni kalaqni badiin gama waboonni dalagamu kan gara mootummaa dalagamu. Tokko wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jala. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jala. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jalisa. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qabata kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu.
amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdu ni jirti kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisii Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jedha humni lolu lama adda dimaa keessatti kilir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatu fire kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa ture eegan deeggarta maxxansee booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa hojii loluu feetan rakkoon qabu garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatitti guduruu sa'ii deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan kan jedhu lammaffaa waan lama dhaabuu qabdu ijoolleen gara lachuu jirtu marroon faanis ijoolleen tun isaan galte mootummaatti galte maatii isaanii adamsuun sirrii miti ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa ture jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feera. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa adeemu gama. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiru natti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree dogoggorcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalala. Amma booda ol kaasanii jirtan waan inni abiyyiin jeen isin jira gaafa abiyyiin faranjiin fuutee noobel piraayis harka keesse haga amma duraati bulchaa ganda keessaati Afrikaa amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidhaa miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeen inni isinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa haasoo waan eegalleef taphadha ta duris taphadha yeroo xiqqashoo tapha keessan xahaarratti godha jechuuf hedduun isin jaaladhaa nagaan na bulaa hedduu galatooma ajjoo hidhete. Galatoomii ulfaadhu lullee baay'ee si jaalannaa baay'ee si tabanya galatoomii ulfaadhu iyyaalla rabbi haa eegu bakka ati nuun jettetti akka argamnu akka rabbi nu gargaaru rabbiin kadhanna iyyaalla ulfaadhu galatoomii yeroo biraa akkanumatti deebitee uummata keetii wajjin akka marii gootu abdii qabna abdiin se'inillee karallee barattee nullee si baranne yoo uummanni si barbaade akka nu dhuftu asumaan. Ayya akkamitti jima duuba? Gubbatan achufi. Gubbatan. Ayya nagaa nagbula ayya. Ayya gubbatan achufi. Zero. Ayya gubbatan. Ayya